sona artiiti. Artiin gurraa fi ija uummataati. Kun sona artiiti. Artiin gurraa fi ija uummataati. Sabni artiin qabne aadaaf duudhaaf eenyummaan qabu. Egaa nutis karaa orni miidiyaa qophii sona artii jedhamu qopheessinee isiniif dhiyeessuuf qophii xumurree jirra. Qophii sona artii keessatti artistoota sagaleen isaanii akka dammaa mi'aawuu fi akkasumallee koomeedii gaggabaabaa baacoo karaa artiitiin uummata isaanii barsiisanii bohaarsan qabannee isiniif dhiyaachuuf qophii xumurree jirra. Kanaafuu YouTube chaanaalii orni miidiyaa jedhu subscribe gochuun akkasumallee fuula Facebookii Araas Kiiloo Deel jedhu share like gochuun nu hordofaa. Akkasumas yaada yoo qabaattan namoota qophii sona artii irratti akkasii dhiyeessuu nu feetan karaa social media keenya nu barreessaa. Oraa bulaa deebanaa. Mormi mata dadabare mormi fira walabare. Kun sona artiiti. Artiin gurraa fi ija uummataati. Sabni artiin qabne aadaaf duudhaaf eenyummaan qabu. Egaa nutis karaa orni miidiyaa qophii sona artii jedhamu qopheessinee isiniif dhiyeessuuf qophii xumurree jirra. Qophii sona artii keessatti artistoota sagaleen isaanii akka dammaa mi'aawuu fi akkasumallee koomeedii gaggabaabaa baacoo karaa artiitiin uummata isaanii barsiisanii bohaarsan qabannee isiniif dhiyaachuuf qophii xumurree jirra. Kanaafuu YouTube chaanaalii orni miidiyaa jedhu subscribe gochuun akkasumallee fuula Facebookii Araas Kiiloo Deel jedhu share like gochuun nu hordofaa. Akkasumas yaada yoo qabaattan namoota qophii sona artii irratti akkasii dhiyeessuu nu feetan karaa social media keenya nu barreessaa. Oraa bulaa deebanaa. Sille waye, sille waye, sille waye.